Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii riqicha jaalalaatu. Nageenyi koo kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensa irraan qaawee isin dhaqqabu. Har'a viidiyoo tokko isiniif hojjechuu barbaade. Viidiyichis maal yoo jettani akkaataa yuutuubii keenya gama duubaa fiikcharii irra galfachuu dandeenyu yookaan footoo barbaannee ideet goonee gama duubaa profaayilii isa fuulduraa osoo hin taane gama duubaatti jechaadha. Konveriisa jedhan san akkamitti galfachuu karaa kamiin irra galchuu dandeenya isa jedhu isinitti argisiisuu barbaada. Namoonni tokko tokkos na gaafataa turani. Akkasiisan dura garuu warroonni gammatti maatii chaanaalii koo hin ta'in gara chaanaalii kootti koottaa sarchi godhaa yuutuubii keessan keessa galaa sarchi godhaa riqicha jaalalaa jedhaa itti barreessaa. Kinu bifa kanaan riqicha jaalalaa jedhaa itti barreessaatiin sarchi godhaa, sabiskiraayib godhaa, viidiyooleen gadhiisus ilaalaa daawwadhaa. Yoo isinitti tole koomantii laayik sheer godhaa jechuun barbaada. Kinu bifa kanaan viidiyooleen gadhiisu bifa kanaan argattu. Profaayilii kiyya jala galtanii akkuma jettanii kunoo akkanattiin isinii dhufa jechaadha. Viidiyooleen gadhiisu kunoo bifa kanaan guutuu isaa argachuu barbaadan ammoo ho'uun bakka jedhu sanirraa viidiyoo ka jedhu kana tuqxanii viidiyoo kana yoo tuqxan kunoo qajeelumatti viidiyoo guututti isaa hanga dhumaa argachuu dandeessu jechaadha. Barnoota tokko tokko akkasumas qophii bashannansiisaa tokko tokko akkasumas waa'ee jaalalaa walaloo waan tokko tokko asirrattiin gadhiisaa ture. Akkasumas gama fuulduraasis waan adda addaa kan hojjedhu ta'a. Akkasii mee walumaa galatti gama barnoota keenyaatti adeemnu. Dura dursitanii googilii keessan yookaan kiroomii keessan keessa galtu. Googilii yookaan kiroomii keessan keessa akkuma galtaniin gama gubbaa kana irratti istiidiyoo jettanii istiidiyoo koo doot jettanii istiidiyoo doot yuutuub jettanii barreessitanii istiidiyoo jettanii tuqaa gootanii kaatanii yuutuub jettanii barreessitanii doot gootanii doot yookaan tuqaa isii jedhan tana gootanii koom gootanii shiboota sarchi gootu hin dhufa kunoo kontiinootu istiidiyoo ka jedhu kana to'ixu bakka kana cuqqaastanii jettanii qajeelumatti istiidiyoo keessa singalchaa yuutuub istiidiyoo keessa singalcha jecha bakkatti uchaawrii itti ilaalaniis asiinii jechaadha. Uchaawrii keessan illee ilaaluuf asiinii akkasumas sabiskiraayibii dhokatellee gara kanaan namni sabiskiraayibii yoo dhokse bakka kanaan arguu danda'a jechaadha. Gama jalaa irraa ol lakkoftanii gama harka bitaa kanarra qajeeluma gama harka bitaa irra ka jiru qajeeluma gara profaayiliin jiruun irra gaddeemtanii kinoo gama jalaa kanaan akka mallattoo wanta muuziqaa ka jirutu jira. Isarraan ol deemtanii gama sadaffaa irratti gama harka bitaa irra jechaadha. Jalarraa ol lakkoftanii hanga sadii isaan amma mallattoo irraa isin xiyyaatti isin argisiise kana inni suni doolaaraa mallattoo doolaaraa ka fakkaatu sun inni ani mallattoo xiyyaatti isin qabe inni sun bakkatti uchaawrii keessan ittiin ilaallatan jechaadha. Inni ammoo isaa jalaa ol gara lammaffaa irratti ka argamu ammoo isaan xiyyaatti isin qabe kun inni kunis bakkatti amma profaayiliitiin jijjiirrachuu deemnu jechaadha. Isa kana cuqqaastanii achirraan deemtanii ammas bakka ani xiyyaa diimaatti isin qabe kana dhayxoo achi cuqqaastu jechaadha. Egaa achi cuqqaastanii kinoo amma isin dhufeera asitti isin dhufa
porfaayilii keessa isa fuuldura gubbaa kanarra jira jijjiiruu yoo barbaadan jijjiirtanii remove godhuu barbaaddan remove gootanii anuma fakkeenyaaf dura irratti hidhadhee jira waan ta'eef changing yookaan remove godhii jedha. Changes yoo godhe asirraan change gochuu danda'a jechaadha. San dura garuu wanti isin asirratti hidhuu dandeessan gwanni isaa saayiziin isaa 16.9 ta'uu qaba jechaadha. 16.9 kan asirra galuu danda'u ideet gootanii murtanii haala gaariidhaan akka asirra isinii galuu danda'u godhuu dandeessu. Bakka changing jedhu kana yoo tuqe qajeelumaan gara profiilota filachuu yookaan mana suuraa keessa gaalaarii keessa nagalchaa jirra filatti suuraa isaa as gashuu qopheessite ka jedhu gara sitti na dabarsa jechaadha. Isin ammoo akkasitti qopheeffatanii gara asirratti save gochuu dandeessu jechaadha. Ani ammas kabiraa ammoo viidiyoo watermarkii ka jedhus asuma bira jira. Viidiyoo watermarkii keessanii asirratti dura save yoo gootanii jettan gama duraatiin yookaan gama boodaa fakkeenya live yeroo waraabdu asirratti mul'ata jechaadha. Kino gama duraa irratti secondii 5 yeroo live seene akka mul'atu yoo barbaadu watermarkiin kiyya mul'ata jechaadha. Gama boodaa irratti kiyama fakkeenyaaf gama gidduu fi gama boodaa irra jira. Isa kanas ni jira. Changing illee godhuu yoo barbaade watermarkiin change godha jecha watermarkii keessan illee asirraan galfachuu dandeettu jecha kunoo qabxii lammaffaa isa kanaadha. Akkasitti haala kanaan fayyadamuu dandeessu haala salphaadhaan profiilii keessan asirra galchuu dandeettanii. Fakkeenyaaf mee eessatti murree 16.9 goona kan jedhuuf immoo akkasanis isin argisiisa. 16.9 ka jedhu fakkeenyaaf aappii kana warreen jiranitti fakkaanne fiis aartii ka jedhu kana aappii kana keessatti ideetii godhee ture iyyuu namoonni aappiilee adda addaa keessatti ideetii godhuu danda'u. Aappii fiis aartiin kun immoo bareedaadha. Piikcharoota as keessatti mallattoo ida'uu san tuqeetiin kinaas ittiin ideet godhee isa biyya kana ideet godhee geessee jira waan ta'eef kinaas irratti kinoo ideet godhee geessee tureera. Ideet godheera mee amma saayizii isaa ilaalaa tolsi ka jedhu kana saayiziidha. Crop jedha saayizii isaa isa kana kunoo gubbaa kana irratti mul'ata jechaadha. Gubbaa kana irratti saayizii isaa sirriidha. 2048 baay'isuu 1152 isa yuutuubiin achirra ajajjusan jechaadha. Kinoo 16.9 yookaan yuutuub ka jedhu kana yuutuub ka jedhu kana isa kanneentu sirrii dhufa jecha asii save godhee asitti ideet godheetiin achi geesse jechaadha. Bifa kanaan kanallee akkaataatti ideet godhani kan isinitti argisiisu ta'a. Bifa kanaaniin ideetii gootanii garasitti dabarsitu. Akkamitti ideetii goonaa ka jedhuuf ammoo barnoota biraati ammoo akkaataa suuraa keessan itti ideetii akkaataa suuraa bifa adda addaatii irratti ideetii goonee irratti barreessuu dandeenyu ka isin barsiisu ta'a. Isiniif hojjedha ta'a. Angasiif nagaa fayyaa naa ta'a. Warroonni hanga maatii chaanaalii koo hin ta'in ammoo koottaa maatii chaanaalii koo ta'a. Like, share, comment godhaa. Tell me that you love me, even if it's fake.